Ashamaa harka fuunee jira jirtu hordoftaa fi dhaggeeffattoota keenya baga yeroo kana jettanii isiniin jecha odeeffannoon amma nu ga'e akka ibsutti naannawa mana obbo Jowaar Mohaammed dabalatee iddoowwan magaalaa Finfinnee garaa keessatti waraanni mootummaa kan bobbaafame hiikamuu hidhamtoota siyaasaa Oromootiin wal qabatee magaalattii keessatti jeequmsi akka hin dhalanneef mootummaan sodaa kan qabu magaalattii keessatti yeroo ammaa kana sakattiinsa guddaa gaggeessaa kan jiruu fi akkasumas naannawa manneen hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kanatti waraana isaa bobbaasuudhaan akka uummanni baay'inaan garasitti akka hin imalle ittisaa kan jiru odeeffannee jirra. Kanumaan wal qabachuudhaan hayyoonni hidhaa irraa hiikaman kunis uummanni akka gara qe'ee isaaniitti deebi'anii fi akkasumas qeerroon karaa irraa akka galan waamicha taasisanii jiru. Waamicha kanas akka waliif daddabarsitan nus asumaan isin gaafanna. Yeroo ammaa kana uummanni Oromoo magaalaalee Oromiyaa garaa keessatti bahuudhaan gammachuu isaanii kan ibsachaa jiran yoo taatu haa ta'u malee waraanni mootummaa kana yeroo garaatti hiriira nagaa irrattis ta'e gammachuu irratti qeerroo yookiin uummata Oromoo irratti jeequmsa kaasuudhaan dhukaasa itti banuudhaan lubbuu qaalii kan dabarsaa ture yoo taatu ammas guyyaa akkasii arguu hin barbaannu. Gammachuun keenya akka walitti nuuf dhaabbatuuf gaddi nu keessa bu'uu hin qabu. Nu nagaan hiikamnee jirra. Isinis gammachuu keessan manuma keessanitti bakkuma jirtanitti ibsadhaa jechuudhaan waamicha dabarsanii jiru. Yeroo ammaa kana hidhamtoonni hiikaman mana isaaniitti gammachuudhaan maatii isaanii wajjin dabarsaa kan jiran yoo taatu uummanni Oromoos dheebuu fi hawwii hayyoota kanaaf qaburraa kan ka'e magaalaalee keessa jiru hunda keessatti bahuudhaan gammachuu isaa ibsachaa jira. Haa ta'u malee waraanni mootummaa iddoowwan tokkotti qeerroos hidhaa akka jiru odeeffannee jirra. Magaalaalee Oromiyaa garaa keessatti uummata hiikamuu hidhamtoota siyaasaa Oromootiin wal qabachiisuudhaan gammachuu isaanii ibsachuudhaaf walitti bahe keessa qeerrolee hedduu magaalaalee Oromiyaa garaa keessatti poolisiin humna addaa Oromiyaa hidhaa jiraachuu odeeffannee jirra. Kanuma wal qabachuudhaan miidhaan biraa akka hin dhaqqabneef hayyoonni Oromoo hidhaa irraa hiikaman kun waamicha dabarsanii jiru. Maaloo karaa irraa galam keessattuu warri naannoo gara mana jireenyaa keenyaatti as deemtan gammachuu keessan ibsachuudhaaf jecha miidhaan biraa isin irra ga'e nus uummanni Oromoos gadda biraa keessa akka hin buuneef yeroon itti wal garru bal'aa waan jiruuf gara qe'ee keessanitti deebi'aa daandii irraa galaa jechuudhaan waamicha dabarsanii jiru. Waamicha kana isinis asumaaf waliif daddabarsuun uummata biraan akka geettan asumaan isiniif dhaamna. Yeroo ammaa kana hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hiikaman hunduu maatii isaanii wajjin gammachuudhaan akkasumas hiriyoota isaanii wajjin dabarsaa kan jiran yoo taatu mootummaan garuu magaalattii keessatti hiikamuu hidhamtoota kanaatiin wal qabatee jeequmsi akka hin uumamneef jecha waraana isaa magaalattii keessa bobbaasuudhaan sakatta'insa guddaa gaggeessaa jira. Yeroo dheeraaf hawwii guddaan eeggamaa kan ture hiikamuun hayyoota Oromoo guyyaa kaleessaa akka tasaatti osoo hin eeggamin hidhaa irraa hiikamanii jiru. Kunis uummata Oromoo biratti gammachuu guddaa dhalee jira. Haa ta'u malee gama biraatiin hidhamtoonni siyaasaa Oromoo ammas kanneen manneen hidhaatti hafan hedduun kan jiran yoo taatu gaafiin ammas cimee itti fufee jira. Keessattuu miseensota ABO irraa kan hin hiikamin hidhamtoonni siyaasaa Oromoo miseensota ABO hedduun ammas maruma hidhaatti kan hafan yoo taatu galmee dhiifamaa jalattis maqaan isaanii hin eeramne. Kun garuu dubbii biraa Oromoo keessattis dhaluu danda'a waan jedhuuf uummanni Oromoo ammas afaan tokkoon akkuma hayyoota kaan baafatetti hayyoota kaanis akka hiikkatuuf hayyoonni fi xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo waamicha gochaa jiru. Mootummaan qoodamiinsa uummata gidduutti akka hin dhalleef warra KFO hiikee warra ABO hidhatti hambisuun hin barbaachisu. Isaan hunduu Oromummaa isaaniitiif mirga isaaniitiif waan falmaniif kan hidhaman yoo taate garuu mootummaan addaan qooduudhaan miseensota KFO guutumaan guututti kanneen mana hidhaa Qaallitti jiran yoo gadi lakkisu miseensota ABO keessaa immoo nama tokkoyyuu gadi hin lakkifne. Galmee maqaa dhiifamaatiin ka'ee jalattis maqaa isaanii hin eerre. Kun ammoo uummata Oromoo keessatti qoodamiinsa akka hin uumne hayyoonni Oromoo gaafachaa kan jiran yoo taatu hayyoota hidhaa irraa hiikaman dabalatee akkasumas uummanni Oromoo kunis hayyoonni mana hidhaatti hafan kunneenis akka bahan waamicha gochaa jiru. Yeroo ammaa kana
kanneen akka obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawhar Mohammad mana jireenyaa isaanii keessatti maatii isaanii wajjin gammachuun dabarsaa kan jiran. Hayyoonni kunis akka nuuf hiikaman jechuudhaan yaada isaanii dabarfachaa jiru. Yeroo ammaa kana Jawhar Mohammad dubbisuun baay'ee ulfaataa kan jiru. Gara qe'ee isaatti deemuuf waraanni waan daandii irratti bobbaafamee jiruuf uummanni Oromoo isa wal arguuf hawwii guddaa qabu ittifamaa jira. Haa ta'u malee kun sodaa nageenyaa miidhaa dhaqqabsiisuu irraa kan ka'e waan ta'eef uummanni Oromoos haala kana hubatee akka if duuba deebi'uun gara qe'ee ofiitti deebi'u hayyoonni kunneen waamicha dabarsanii jiru. Egaan hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya haala biyya keessatti adeemaa jiru hundayyuu nus jala buunee hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Isinis odeeffannoo kana sheer waliin godhuudhaan uummanni Oromoo daandii irraa akka galu keessattuu magaalaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti simannaa hayyoota kanaatiif jecha qeerroon hedduun hiriira bahuudhaan gammachuu isaanii kan ibsachaa jiran yoo taatu iddoo isaan itti gammachuu ibsachaa jiranitti humni poolisii addaa Oromiyaa qeerroowwan hedduu hidhaa waan jiruuf uummanni Oromoo kanaanis gadda keessa akka hin galle qeerroon Oromoo ammas miidhaa biraa keessa akka hin seenneef gammachuu isaanii bifa of eeggannoo ta'een akka ibsatan hayyoonni kun waamicha gochaa kan jiran yoo taatu amma dura yeroo hiriira nagaa baanii fi akkasumas gammachuu akka kanaatiif qeerroo walitti bahaa turanitti humni addaa Oromiyaas ta'ee waraanni mootummaa qeerroowwan irratti dhukaasa banuudhaan badii tokko malee lubbuu qeerroowwan hedduu galaafachaa kan ture yoo taatu madaan kaleessaa arras akka nutti hin deebine gammachuu keenya haala of eeggannoo qabuun ibsachuu qabna jechuudhaan hidhamtoonni siyaasaa kanneen akka obbo Jawhar Mohammad fi obbo Baqqalaa Garbaa kan guyyaa kaleessaa hidhaa irraa hiikaman waamicha gochaa jiru. Waamicha kana uummanni Oromoo hunduu akka dhaguuf isinis odeeffannoo kana waliif qoqqooduu hin irraanfatinaa isiniin jecha odeeffannoo jiru hundaa jala buunee hordofnee walitti deebina. Odeeffannoo itti aanuun hanga walitti deebinutti yeroo gaarii nuuf qabadhaa jecha odeeffannoo keenya ammaaf ammatti akka isin bira ga'uuf YouTube chaanaalii keenya ONM jedhu kana subscribe godhachuun hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Fayyaa ta'aa gammachuun keenyas walitti nuuf haa dhaabbattu du'aa godhaa.